dhaabbanni keenya Safaariikoom እናመሰግናለን። አንዳንድ የሚጎሉ ነገሮች ነበሩ። ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያን dubachuuf gumaachiif keenya keessa beekna. Dhaabbata Safaariikoom deeggarsa kana fakkaatu. Nuufi barattootaa fi barsiisota illee baay'ee gammachuun nutti dhaga'ame. Dhaabbata Safaariikoom kana fakkeenya tolfachuudhaan isin fakkeenya nama hundaatii fi dhaabbata kamiyyuu akka ta'e galata isaanii kana afaara doon ta'e hojiin bakka hin ga'uuf. Waan Safaariikoom guddoo hin kaasu jijjiirama guddaa agarsiisaa jiru waan ta'eef ani obbo Tasfaayee Cimsaa Damee jedhama. Hoogganaa waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaati. Guyyaa har'aa mana barumsaa Bariisoo Duggallee keessatti argamne irra sababni argamneef dhaabbanni Safaariikoom akka magaalaa keenyaatti haayiskuulota mootummaa 3 qabnuu fi kennaa yookaan badhaasa kitaabaa arjooma kitaabaa qarshii 500,000 ol ta'u nu taasisee jira. Kanaaf sagantaa kana wal harkaan fuudhisaa hadda mana barumsaa kanatti qabannee jirra jechaadha. Kitaabota kana akka carraatti argachuu kenna deeggarsa kanaan isaan gara keenyaatti dhufuu isaaniitiin galateeffata. Nuti immoo manneen barnootaa keenyaaf deeggarsa guddaa godha barattoota keenyaaf jechaadha. Tokkoffaan hanqina kitaaba mana dubbisaa keessatti qabu kaarikileemii yeroo waliin deemu argachuun keenya barattoota keenyaaf carraa guddaadha. Lammaffaan immoo qophii qormaata biyyoolessaatiifis barattoota keenya kan deeggaru ta'uu isaati. Kanaaf irra deebineetiin dhaabbata kana guddoo galatoomaa isaanii jenna. Maqaan kiyya Gammachuu Boruu jedhama. Itti aanaa waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaati. Guyyaa har'aa bakka kanatti kan argamnee fi dhaabbati Safaariikoom deeggarsa kitaabaa waabii kutaa 9ffaa kutaa 12ffaatti akka jiru manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa magaalaa keenyaatii fi taasisan asitti nuuf fidanii jirani. Barbaachisummaan kitaaba kanaa irraa ka'e akka sirna barnoota haaraa irratti illee kufaatii barataa qopheessuudhaa fi qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaa fi kitaabileen wabii barbaachisaadha. Sadarkaa magaalaa keenyaatti immoo kitaabii haganatti siqu kun galtee guddaa nuuf ta'a. Akkasuma immoo qabxii barattootaa fooyyessuu keessatti hojiilee baay'ee hojjetaa jirra bara kana. Hojii hojjennu sanii fi hojii dabalataa akkasuma deeggarsa dabalataa waan nuuf ta'uu fi isaanis akka waan guddaa nu godhanii itti ilaalla. Isaanis illee galateeffachuu barbaanna. Akkasuma immoo barataan keenyallee kitaaba kana sirnaan dubbisuun itti fayyadamuu fi qabxii isaa fooyyessuu keessatti ammumarraan jalqabee akka qophaa'u kan jedhu isaan dhaamsa dabarsuu barbaada. Bara kana karaa ifa ta'ee fi karaa adda addaatiin tiitooriyaaliilee kennamaafii jira. Barsiisota kennallee halkaniif guyyaan barattoota kana qabxii isaanii fooyyessuuf irratti hojjetaa jiranii caalmatti immoo kitaaba kana riifar godhanii haga ji'a qabanitti fayyadamanii qabxiin isaanii akka ol ka'u sirnaan dubbisuu qaban kan jedhu isaanillee dhaamsa dabarsuu barbaada. Xumurratti immoo dhaabbata Safaariikoom deeggarsa kana fakkaatu haganatti kan qarshii guddaa kanaan bitamee waan magaalaa keenyaaf taasisanii fi galatooma ulfaadhaa isaaniin jenna. Galatooma miidiyaa keessanillee asumaan hojii hawaasaa akka hojjettan cimsitanii akkaataa itti deemaa jirtan hawaasa birattis dhageettii horataa jirtan waan ta'eef cimtanii qulqullina irratti akka hojjettan akkasuma immoo hawaasa hundallee bira akka dhaqqabdan dhaamsisanii dabarsaa galatooma. Duraan dursee yooyyaa kabajamoo obbo Abbii Duubaa Garoo itti gaafatamaa siyaasa paartii magaalaa Bulee Horaa akkasumas hooggansa maanaajimentii magaalaa Bulee Horaa itti gaafatamaa waajjira barnootaa Bulee Horaa obbo Tasfaayee Cimsaa akkasumas barsiisota hooggantoota manneen barumsaa barattoota baga nagaan dhuftan baga nagaan addee kanatti argamtan galatoomaa. Guyyaa har'aa addee kanatti gumaacha hiika qabeessa ta'e kennuudhaaf argamnee jirra. Gumaacha kana yommuu goonu dhaabbanni keenya Safaariikoom Teelekomuuniikeeshin Itoophiyaan keessattuu dagaagina qulqullina barnootaa irratti misooma barnootaa irratti tarsiimoo mootummaan qabatee yeroo ammaa itti hojjechaa jiru kana deeggaruuf dhaabbanni keenya Safaariikoom Teelekomuuniikeeshin Itoophiyaa kana deeggaruudhaaf addee kanatti argamnee jirra. Galatoomaa. Dhaabbanni keenya Safaariikoom Teekinooloojiin Itoophiyaa tajaajila teekinooloojii teelekomuuniikeeshinii kennuun cinatti ardaalee itti hojjetu irratti deeggarsa misooma hawaasummaa irratti ni hirmaata. Keessattuu barumsa irratti kanaan duras godinoota
Oromiyaa keessatti argaman akka biyyaa keessatti argaman tajaajila kanas raawwachaa turree jirra. Guyyaa har'aa magaalaa Bulee Horaa irratti gumaacha guddina dagaagina barnootaaf ta'u kana kennuudhaaf addee kanatti argamnee jirra. Galatoomaa. Gumaachi har'i taasisnu kun kitaaba wabii barattoota qophaa'inaaf keessattuu gola sagarii hanga 12 ta'aniif yoo ta'u, manneen barumsaa olaanoo magaalaa kana keessa jiran Bariisoo Dukkallee, mana barumsa sadarkaa lammaffaa Bulee Horaa, mana barumsa Mul'ata Haaraa Bulee Horaa kanniiniif kan hiramu ta'a. Baay'ina kitaabota kanaa 1225 yommuu ta'u, yommuu gara qarshiitti tilmaamamu gara miliyoona walakkaa ta'a jechuudha. Kunis qulqullina barnootaa tarsiimoo mootummaan keenya qabateetti hojjetaa jiru kana deeggaruudhaaf kan tajaajiludha. Keessattuu barattoonni keenya boru egeree biyyaa kanaa kan bakka bu'u, egeree biyyaa kanaa kan murteessu harka keessanirra waan ta'eef isinis kitaabota riifrensii, kitaabota wabii kanniin itti fayyadamtanii bu'aa qabeessa akka gootan abdii guddaa qabnaa. Akka hooggansa Safaarikoomitti nutis kitaabota kanniin itti fayyadamtanii bu'aa qabeessa akka gootan adaraa isiniin jenna. Itti aansuudhaan itti gaafatamaan hooggansa paartii siyaasaa magaalaa Bulee Horaa akkasumas maatii keenyaan baga nagaa dhuftanii nuun jedhu ibsa jirus achumaan nuun dabarsu. Galatoomaa. Yooyya. Nageenyi olaanaa. Baga nagaa dhuftan. Baga gammaddan. Kabajamoo obbo Fireezer Caannaaloo bakka dhaabbata Itiyoo Safaarikoom. Kabajamoo obbo Asraat, kabajamoo obbo Wegene, kabajamoo obbo Tesfaayee Ciibsaa hoogganaa biiroo waajjira barnoota magaalaa Bulee Horaa. Kabajamtoota barsiisota, durboota, barattoota abbaa carraa kana taatan baga carraa argattanii gumaacha kitaaba agas gahaan argattanii cabiis barnoota rakkoo dhiyeessii barnoota garaagaraa qabnuun furree barnoota keenya karaa milkaa'ina qabuun karaa injifannoo guddaa beekumsa guddaa irraa argannuun akka ce'een warra kitaaba kan gumaacha illee baga nagaan dhuftan horaa bulaa deebanaa jechuun barbaada. Irraa dubbachuuf gumaachi dhaabbatii kun taasise gumaacha salphaa miti. Lammii qaruu, lammii ceesisuu, teknooloojiin barii bara teknooloojiiti. Dhaabbatni kun immoo ce'umsa teknooloojii keessatti dhaabbata hojjechaa jiru. Yeroo dhufe yeroo gabaabaa Keeniyaa keessaa beennu. Keeniyaa keessaa beenna. Yeroo dhufu kanatti immoo dhaabbata baay'ee jijjiirama guddaa fidaa jiru. Miseensota baay'ee horachaa jiru. Namni makan keessa jiru warri keessumaa hundi keenya namni Safaarikoom hin qabnu waan jennatti fakkaatu. Hin jira. Keessumaa daataan isaa waan iddoo fayyadamu akka malee aktiivaa jechuudha. Kanaaf hojiin isaaniillee yaadanii qaama irratti hojjechuu qaban dhaloota irratti yoo hojjan dhalootii milkaa'uu danda'a. Bu'aa yeroo gabaabaa jijjiirraa finne kan gabayaa irraa argachuu qabu otoo hin taane lammii keenyas hawaasa keenyas tajaajiluu qabnaa jijjiiruu qabnaa jedhaniitiin keessumaa dhaloota irratti hojjechuun isaanii hojii seena qabeessaa seenaallee ol kaawwamu waan ta'eef ammallee deebi'ee maqaa paartii keenyaatiif uummata magaalaa Bulee Horaatiif bulchiinsa magaalaa Bulee Horaatiif deebi'ee galateeffadhaa ammallee naa kennaaf yeroo tokko. Kennanii nu gumaachanii lafne karaa dheeraa rooba keessa aduu keessa dadhabnu otoo hin jedhin deemanii dhufanii waajjira nu kennuu danda'anii biiroo waajjira kan ta'e nu kennuu danda'anii waajjira barnoota kennuu danda'anii asii agmaan barumsaa barsiisota Dukkallee dhufanii abbootii dhimma fuulduratti abbaa dhimmi kun raawwatameef barataa keenyaaf barsiisaa keenya fuulduratti akkasitti argamaniitiin isaanis nu waliin jiraachuu isaanii ta'anii baay'ee gammadee jechuudha. Kanaaf obbii tokko ceesisuuf barnooti baay'ee murteessaa. Ce'umsa teknooloojii mirkaneessuuf barumsi baay'ee barbaachisaadha. Cabiinsi barnoota baroottan dabra keessa turiin beeku. Barataan baratee yuunivarsiitii seenee bahee qubeessuu hin danda'u.
afaan sirriitti hin beeku. Kanaaf cabiisaama kee ture jechuudha. Lammi irratti hojiin hojjetamaa dalagamaa ture. Keessumaa biyya Itoophiyaa duubatti haftu waan cufaan rakkoo keessa turte rakkoo ammaa taatu hin beekna. Kan immoo mootummaa keenya mootummaan badhaadhinaan durfamu waan kan jijjiiruuf cabiis barnoota kan jijjiiruuf gumii tiraansfoormeeshinii gubbaarraa gadi dhaabe qulqullina barnoota kennee eegamu hojiin inni hojjetaa jiru guddaadha jechuudha. Akkuma argitanii gumii tiraansfoormeeshinii manneen barnoota qabnu hundirraa dhaabate waggoottan dabraa kan kitaaba bituuf qaagam kanaan jiru duuchuuf tutorial kalaasiin kennamee barataan yeroo barumsaatiin ala inni baratu. Barsiisaa yeroo idilee isaatii ala takka barata barsiisu. Iddoo tokko tokkotti immoo barataan bulee barsiisaan bulee barsiisaa barata deeggaruu jalqaba kenni jiru. Kufaatuun keessa bahu hojiin hojjannu sunii fi kuni nu deeggarsu guddaa jechuudha. Qaanu qabnu sun nu duucha. Waan nu jalqabnu sun nu cimsa. Kanaaf abdii guddaa nutti horanii jira waan taateef galatoomaa horaa bulaa jedhaan ammallee. Waan cifira waan gammachiisaa waan karaa barnootaatiin dhufe. Waan hundi caalaa beeloftee barnooti argachuu wayi. Waan nyaatti dhugdee dhabdee yoo barumsi cimi nyaatan malee silaa gadi namni qabira hin jiru. Garuu wanni barnoota duraa waan hin jirreef nam barnoota irratti hojjeta har'aas barsiisuu kallee waan nu kaasnuuf barsiisuu kallee barnoota qofa irratti hin hojjennu. Baankiin magaalaa kana kenniseen uummata akka inni qonnaaf diinagdee galu akka inni jijjiiruu guddaa hojjeta. Keessumaa immoo hojii inni barnoota irratti hojjetu salphaaniti. Kanaaf barsiisuu kallee deemnee inni kaasnuuf kana jechuun wanni seenaa isaan dagatamne. Kanaaf nam barnoota irratti hojjetu warri dhaloota irratti hojjetu seenaallee hin dagatamu waan ta'eef ammallee galatoomaa bakka nagaa dhuftanii isaanii jechuun barbaada. Warra akkanuma lammii qaabatu warra akkanuma dhaloota qaabatu ardhaa miti gumaachi akkasii fuulduraalee sana baratu itti hafufuu jabaadhaa isa waliin jirra dhaabbata keessanis jaalannee jirra. Hojii qulqullina qabu hojiin isa hojjetaa turtaa waan ta'eef hin beekna. Dhaabbata duraan ture isaanii yeroo gabaabaa dhuftan kun hagama dorgoma itti taataniiti waan jijjiirama guddaa fidaa jirtan waan argaa jirruufi kan caalaa jabaadha hojiin keessatti itti hafuudha galatoomaa horaa bulaa deeban. Kan raawwatameef jechuudha gammachuu isaa immoo ibsachuu qaba waan ta'eef barsiisaa kee kan bulchan yoo baga gammanne dursine barattoonni mana barumsaa sadiinuu barsiisonni mana barumsaa sadiinuu kuni gammachuu guddaa waan ta'eef dursee baga gammaddan jedha. Itti aansuun kabajamoo obbo Abduu Guroo itti gaafatamaa damee siyaasaa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa. Kabajamoo obbo Fraser, kabajamoo obbo Asraat akkasumas kabajamoo obbo Ogane kenna guddaa kana arjooma guddaa kana baga nu qabattanii asitti argamtanii rakkoo nuti qabnu addaan baastanii beektanii deeggarsa kana nu gochuu keessaniif guddaa galatoomaa jedha. Ani akka cabiinsa barnootaa keessa jirrutti kufaatii barnootaa keessa jirrutti akka immoo akka bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa manneen barnootaa qabnutti hoggansa keenya waliin illee mari'annee akka hojjechaa jirrutti rakkoon riifaransii yookaanis immoo kitaaba barataan dubbisee irraan qo'atu rakkoo keenya isa ijoof isa guddaa ture jechaadha. Jalqabarraan jalqabnee hoggansa keenya waliin mari'achuun akka kabajamoo obbo Abduu Guroo kaasanitti hoggansa keenya siyaasaa sadarkaa manneen barnootaattiin ramaduudhaan abbummaan qabataniitiin wantoota akkasii irratti akka hojjechaa turan isaan nu kaasanii jiru. Isa santu milkaa'ee karoora keenya keessan isa ijoo ta'eetu nu milkaa'ee jenna. Asuma keessatti immoo kufaatii keessa jirru cabiinsa keessa jirru keessaan bahuudhaaf ijoolleen keenya carraa argattee dorgomaa taatee ijoollee bakka biraa jiran waliin sadarkaa manneen barnootaatti waan gahumsa qabu argatanii yeroo isaanii sirriitti fayyadanii qabxii olaanaa akka fidan waan taasisu keessan isa tokko waan ta'eef irra deddeebineetiin baga nu dhuftan baga nu arjoomtanii guddoo galatoomaa isaaniin jenna. Gammachuun keenya gammachuu guddaa akka ta'e isinii ibsuu barbaadaa jecha.
Yaa waan Safarikoom guddoo hin kaasu dhaabbatni kun dhaabbata yeroo gabaabaa keessatti biyyattii hunda keessatti jijjiirama guddaa agarsiisaa jiru waan ta'eef mootummaan cinaa dhaabbatee immoo waa akkasii milkeessuu keessatti barnootarraa hojjechuu keessatti beekumsa hoodha jechuun isaa akkasumas ijoolleen keessan dorgomaa haa taatu jedhaniitiin bifa kanaan nu karoorfatanii dhufuun isaanii waan guddaa waan ta'eef osoo hin dheeressin inni kun isinitti haa baratu. Yeroo biraas nu deeggaraa yaada jedhuuni guddoo gammannee jirra kan jedhu gabaabsee ibsachuu barbaada ulfaadha. Maqaan kiyya Galataa Guddataa jedhama. Barataa mana barumsa sadarkaa lammaffaa Fagisoo Dukkaleeti. Deeggarsi dhaabbata Safarikoom isiniif godhe akkamiin? Dhaabbati Safarikoom waan ajaa'ibaa nu hojjete. Kan ammoon deeggarsa kana isaan nu tolchuu isaaniitiif baay'ee isaan galateeffanna. Baay'ee isaan galateeffannaa jechuudha. Kanaafuu ammoon waan ajaa'ibsiisaa waan ta'eef waan barbaachisaadha. Barattoota ta'inallee amma keessattuu nuti ijoollee kutaa 12ti. Ijoolleen kutaa 12 qorumsa biyyoolessaatiif qophaa'aa jirti. Ijoollee qorumsa biyyoolessaatiif qophaa'aa jirtu tanarratti dhaabbanni Safarikoom waan akkanaa hojjechuusaa baay'ee waan jajjabeeffamu baay'ee isaan galateeffannaa jedha. Mana barumsa Fagisoo Dukkaleetti qormaata kutaa 12 biyyoolessaa fudhatuu fi qophii akkamii taasisuu jirtan isin gama keessaniin barattoota jechuudha? Nuti akka barattootaatti qophii jalqabuma manni barnootaa jalqabu eegalee qophii taasisaa ture. Hagammaallee ittuma jirra. Barataan keenyallee haalaan qophaa'uu jira. Kan bara darbee caalaa fooyyeen baay'een akka jirtu manni barumsaa illee barataan illee abdii qaba jechuudha. Kenna akka mana barumsaa kanatti jiru hin jira gama barnootaatiin yookaan gara barsiisotaatiin? Akka mana barnootaatti duraa hanqinni tureera. Amma ammoon hedduu isaanii fooyya'aniiru. Haalli dansaadha. Manni barumsaa illee barattoota barsiisota muuxannoo qabanuuni barnoota tiitoriyaalii barnoota kilaasiitti alaa barnoota dabalataa kennuu jiranii jechuudha. Saniifiyyuu ammoo mana barumsaa illee deeggarsa barbaachisaa nu tolchuu waan jiraniif manni barumsaa illee asumaan galateeffanna. Kaan immoo akka dhaamsaatti dhaabbanni biraallee hedduu jira. Dhaabbata Safarikoom kana fakkeenya tolfachuudhaan manneen barnootaa akkanaa kanaaf immoo mana barnootaa keenyallee dabalatee manneen barnootaa biraallee haa ta'ani dhaabbanni biraa hedduu biyya kana keessa jira. Akka deeggarsa tolchanii dhimma qulqullina barnootaa irratti haala mijeessan isiniin jedha. Ogeettii Barisoo jedhama. Kan baradhu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Fagisoo Dukkalee. Deeggarsa kana ilaalchisee bacaa gammanneerra jechuudha. Rakkoottaa hedduun jiraachuu danda'a. Kanaan durallee amma immoo kun hundi guutameetiin akka barannuu fi akka barattoonni qayyabataniif ammallee barattoonni kutaa 12 akka qormaataaf qophaa'anii fi bacaa nu gargaara jennee yaadna. Bacaa nuu fi barattootaa fi barsiisotaalleetti baay'ee gammachuu nutti dhaga'ame. Qophiin daamsaa dubbisaa jirra. Kaan ammoo barsiisotillee tiitoriyaalii adda addaa godhaatiin nu deeggaruu jiranii. Kaan dabalataa ammoo dhaabbata Safarikoom illee yeroo kanatti dhaqqabee waan nu deeggaree fi galata guddaa qabna. Qulqullina barnootaatis ta'ee karaa barsiisotaatiin karaa laabii adda addaatiin wanna bacaan nuuf sirreeffamaa jira. Kaan ammoo dhaloota ammaan duubaatii fi baay'ee akka hojjetamu kana dhaamsa dabarsuu barbaada. Maqaan kiyya Barataa Saamu'eel Waajii jedhama. Kutaa 12ffaa manni barumsaa kiyya immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Fagisoo Dukkaleeti. Keessa kanaa fi kan malee gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Gammachuu qofaa nuti galata guddaallee nutti dhaga'ama. Dhaabbanni cinaa nu dhaabbate akkasuma dhaloota baasuu fi deeggarsa guddaa akkanaa kana nu godhu isaatti guddaa galateeffanna. Barana amma intaraansii fudhatuuf deemna. Intaraansii fudhatuuf deemnu kana keessatti immoo akkuma beekamu immoo qormaati haalli isaa waan onlaayiniidhaan kennama jedhamu akkasumas bifa duraa caalaa fooyya'ee waan kennamuuf isa kanaaf namuu ifiin hojjete deeggarsa mana barumsaatii fi dhaabbilee cinaa lamaaniitii hojjete waan dabaruuf nulli akka barattootaatti amma qophii jiru hundumaa isaa amma hojjetuu jira. Maafennaan workishiittiiwwan adda addaa manni barumsaallee nuu kenne barsiisoti tiitoraaliin isa kanaan cinaa nu dhaabbatanii nulli ammoo haga keenyatti haga danda'ametti itti deenne
gara xumuraa qabiisaaf deemuu jira. As keessatti ammoo kunoo dhaabbanni guddaan kun dhufee kitaaba dabalataa nuu fidee dhufe qabeenya guddaa isaan nuu fidan kana itti fayyadannee galata isaanii kana afaara doon ta'ine hojiin bakka hin ga'uuf hin deennaa ka jedhu kana. Kitaabni isiniif kenname kun bu'aa sammaan? Kitaabni kun waggaa dhiyaasitti kaalkuleeramii jijjiirameera. Isa jijjiirame kana keessatti kitaaba dullacha qofa qabna. As keessaa baay'inaan kitaaba dullacha qabnu sanii kitaabota fayyadan ammallee jiranii haa ta'u malee kitaaba kaalkuleeramii kana yoo dhaggine itti fayyadanne irra caalaa fooyyee nu qabanne waan yaadnuu fi kitaaba naannoo ammaatiin wal deemu kana waan nu fidaniif sirna barnootaa sirreessuu keessatti yookaan qulqullina addeen ga'uuf bu'aa guddaa nu qaba. Isinillee ulfaadhaa kolbaa miidiyaa dhuftanii cinaa nu dhaabbattanii akkana nu gaafattanii gammachuu keenya dhaguu keessaniif isinillee galatooma Safaacom dhaabbata isaallee galateeffannoo guddaa. ስሜ ሳያት ሙክታር እባላለሁ። የ12ኛ ኤ ክላስ ተማሪ ነኝ እና የባሪሶ ዱካሌ ትምህርት ቤት ተማሪ ነኝ። በጣም እናመሰግናለን። አንዳንድ የሚጎሉ ነገሮች ነበሩ፣ አስተካክላችሁልናል፣ እናመሰግናለን። ሳፋሪኮሞችን ከልብ እናመሰግናለን። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የሚጎሉን ኒው ከርኩለም መጽሐፎች ነበሩ፣ እነዛን አስተካክላችሁልናል። ለኛ ብቻ ሳይሆን ከኛ ኋላ ለሚመጡትን ትውልዶች ከኛ ኋላ ለሚፈተኑ ኢንትራንስ ተማሪዎችም ጥሩ እድል አመቻችታችኋልና በጣም እናመሰግናለን። ይህንን እድል ስላመቻቻችሁልን ማለት ነው። እኔ እዚህ ትምህርት ቤት ከገባሁ ጀምሮ አላየሁም ጉድለት። በተለይ ዘንድሮ ደግሞ ኢንትራንስ ተፈታኝ እንደመሆናችን መጠን በጣም ልዩ ድጋፍ እየተደረገልን ነው። ቲቶርም እየተሰጠን ነው። ላይብረሪ ሙሉ ቀን ክፍት ነው እንድንጠቀም እና አዳዲስ መጽሐፎችንም አስገብተውልናል። በጣም ምርጥ ድጋፍ እያደረጉልን ነው። አዳዲስ መምህራኖችንም አምጥተውልናል። አሪፍ ሁኔታ ላይ ለዘንድሮ ዝግጅት ማለት ነው። ዝግጅቱ በጣም አሪፍ ነው። አሁን ባለፈው ሞዴል ወስደን አብዛኛዎቹ ተማሪዎች በጣም ከፍተኛ ውጤት ነው ያመጡት። ከዛም ማየት ትችላለህ ዝግጅት እንዴት አሪፍ መሆኑ ማለት ነው። እናም ደግሞ አዳዲስ መምህራኖችም እንደመምጣታቸው መጠን ከግቢ መምህራን ስለመጡልን በጣም ጥሩ ዝግጅት ላይ ነው ያለነው። በጣም እያገዙን ነው ማለት ነው። ተማሪዎችም በጣም እየተዘጋጁ ነው። በማንኛውም ሰዓት ላይብረሪ የሚመጣ ብዙ ተማሪዎች ይገኛሉ፣ እያነበቡ ነው። እኛም እናመሰግናለን ይህን እድል ስላመቻቸልን። መቃን ኪያ አቤል መጋዳ jedhama kanan baradhu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Barisoo Dukkaalleeti. Baay'ee waan nama gammachiisudha. Isa immoo yeroo kanatti dhaqqabdanii nu gargaaruu keessanii fi cinaa keenya dhaabbattanii waan baay'ee nuti akka irraa fayyadamnuu fi nuti amma akka kutaa 12tti qormaata biyyoolessaa yookiin intiraansiitti warra qophaa'u warra ta'ee fi carraa kanatti argamne isatti fayyadamnee qophii gaarii akka goonuu fi barsiisota keenyallee hundi isaanii cinaa keenya dhaabbatanii gama mana barnootaatiin ta'ee warri dura keenya jiranullee barsiisoti dura jiran baay'ee isaan galateeffannaa. Maaf yoo jette mana barnoota idilee addatti yeroo keenya nuti shiftii adda irratti tiitoraalii garaagaraatii fi barsiisota gibbiillee dabalatee barsiisota cinaa haaraa kan kilaasii irraa adda ta'e waan nu ergane barnoota dabalataa nu kennanuu fi isaanillee baay'ee galateeffannaa. Isinillee gargaarsa kana nu godhiisaa fi namni biraa yookiin dhaabbati biraa akka keessan kana isinirraa fakkeenya fudhatanii deeggarsa akka nu godhanuu fi isaanillee isin baay'ee galateeffannaa. Isin fakkeenya nama hundaatii fi dhaabbata kamiiyyuu akka ta'an abdii guddoo akka nu ta'an isin galateeffannaa.